Inni investmentiidha. Itti ergite moo maqaa isaaniitiin ergite moo itti ergite? Maqaa isaaniitiin erginaan jee isaan naan jee. Okay, bar ati nama ergisanii namni erge eenyu maqaan? Atikaa Said Ahmad. Yes. Okay, Atikaa Said Ahmad. Atikaa Said Ahmad kaampaanii kiyyarraa ergamte bara sanii. Kiyyarraa. Obsi kasumatti naaf. Tole. Kuno maqaan akkana jaalal. Akkana risiitni guutuun isaa akkana. Tole. Bank of America jaa. Aya. Ammauntiin ergame $50,000 jaa. Okay. Namni immoo erge Atikaa Said Ahmad. Bankiin itti ergamte warra accept godhate bankiin kunoo kana. Maallaqa kana eega warra kanatti ergite warra kanaatu itti use moo isaatu akka achiin akka godhe. Wallahi bakka seene isas gaafannas natti himne ummata waliin beeku an akkaawuntu manatti erginaanin ergee so akkam jechu akkaawuntu manatti erginaanin ergee jechuun akkaawuntii kanarratti meeshaa tana isaanirratti ergii animmoo asii biyyarraayin niiraa kana asii biyyarraa fuudhaa isaaniif kana ergiiti ani biyyatti immoo niiraan furadhaa naan jee. Okay, maallaqa kana inni achitti isaanii ergi maallaqa ana biyyatti irraa fuudhaa jee. Nu alleen kun ammoo kan akkaawuntii jara kanaatis isaa sikkanne akkasii. Tole akkaawuntii isaa sikkanne transfer irra godhis isaa siin jee jechuudha. Sannan jee. Yaa yoo wal quba qabaatan malee wanni ja'amuu danda'u kanumatti wanni dhufu hin jiru jechuu tole. Tuno. Toni $32,000 kun maali? No, suni kuni kabiraati lekki. Suni miti. Okay. Hayyee. Kun kanuma isii fi isa jiddu moo waan biraati? No, lekki kuni kaatee harkaa qabdu kanaa miti kabiraati kun. I think wrong isitti erga. Tole hayyee. Kuni kanuma 50,000 san akkasiimi? Kanuma 50,000. Kaduraa sani 50,000. 18,000 kunoo maali? Sanii miti kuni. I think kanuma duraa sani 50,000 sani sirraa Chaayinaatti ergame malee kuni sanii miti. Okay. Waan biraati jechuudha. Yaa suni waan biraati. Tole. Tun ammoo namicha reefu muuziqaa Kevin Bosco nama jaaniin santu waan kana isaa wajji chat godhee jechuudha. Chat isaa wajji godhee. Yaa. Akkaataa itti muuziqaa dalagu jiruu fi jechuudha. Tole. Hayyee jara keenya ragaalee hafe kabiraatis tartiibaan akkasitti walumaan itti yaana. Tanaa jechuu wanni tahe hanga ammaatti Joorjii Abbuudha. Wanni inni asitti godhee kan nuti ilaalaa jirru. Sanumaatu dhufe hayyee. Eenyu Iman. Daga. Oi. Maal irraa quba qabda mee odeessi? Waan amma isiin jette kana caalaa akka isiin yeroo cufa waan kana hunda jala deemtee gootuuf irra deddeebitee akka biyya deettee lafti tuniif mana kanaan jaara jettee lafa sanis qabatanii waan kana hunda irra jirtu gaa isiin gizee hunda update godhaa turte beekte. So isiin jiruma isii tana qabachuuf achi galtee bakka biizinasa banatanii
mee Oromollee fillee investimentii gootee waa hedduu irratti ijaaranii sanii gaafa isaa hojjarra waltaan beekte. So akkuma dhalaan gaagurra tokko jaansanitti isiin amantee dhibbarraa dhibbatti waan inni jeekan hunda jala deemaa turte jechuudha. Beekte. Tole. Ammallee jara keenya obboleettiin teenya maallaqootan amma ergame kana kaampaanii kiyyarraa hin ergee jechaa jirti. Wanni guddaan isin asitti adda baafachuu qabdan mucoon rakkina maallaqaa qabaattee osoo hin tahin rakkoo maallaqaa isii bira jiraattee osoo hin tahin akka shamarran isii booda jiran fakkeenyarraa fudhatanii fi tabiraati maallaquma kanaa gaafa as deebbatte. Hanumaan asirraa akka ijoollee gannu darbaa oloo isaa murtii guutuu maali? Nama hunda irratti kan ta'e nama hunda laala kan nama buusa sirra. Tara lama na buusanii maali rakkoon? Yaa akkas godhe faraan nuuf ol deebise. Namni monitora qabu hin jiru. Sorry muutiran ture. Yaa seen amma dhabdee ol baase. Tole ayyee ol guddisi nama dubbachuuf adoo murtii. Dabaree kanaaf gaa'eenyu haa dubbatu.